Iyyoyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Siiqqee Production akkam jirtu. Har'aan tan ammoo qophii biraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkasuma ammoo YouTube Siiqqee Production jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Barri 2023 biyyoota lixaa fi bara gaarii hin turre. Barri faranjoota 2023 dhime kun US, Awurooppaa, biyyoota demokraasiin bulu jedhaman biroof tajjii siyaasaa idil addunyaarra yeroo gaarii hin turre. Bara hamaa ta'uu baatus ilaalchii fi madaalli aangoo addunyaa US'n durfamu kan biyyoonni lixaa kan duuka hiriiran kan itti qoramedha. Barri darbe kun kallattii hedduun fedhii biyyoota lixaaf gaarii hin turre. Qabxiiwwan ijoon bara 2023 keessa biyyoota lixaatiif rakkoo ta'an keessaa inni jalqaba waraana Yukireeniiti. Waraanni baha Awurooppaatti geggeeffamaa jiru Yukireeniif bara gaarii hin turre. Kana jechuun naatoof gamtaan Awurooppaa kanneen akka Yukireeniin dinagdee fi deeggarsa meeshaa waraana doolaara biiliyoona hedduun utubaniif akkasuma gaarii miti jechuudha. Bara darbe yoona Yukireen leenjii deeggarsa meeshaalee waraana ammayyaa argatteen daangaa ishee hedduu Raashiyaa harkaa ni baafatti kan jedhe naatoon abdataa ture. Sun garuu hin taane. Rakkoon guddaan kan ture yeroodha. Biyyoonni miseensa naatoo ta'an meeshaalee waraana kanneen akka taankii Biriteen Chaaljar 2 fi kan jaarmaan Leopard jedhaman fa'aa Yukireeniif yoo kennan Raashiyaa wajjin walitti nu buusa jedhu yeroo dheeraa fudhatanii itti yaadaa turani. Dhumarratti taankiiwwan Yukireenii kennaman ji'a waxabajjii keessa adda waraanaatti yoo bobbaafaman ajajoonni waraana Raashiyaa haleellaa Yukireenii kallattii kamiin akka ta'u dursanii adda baafatanii itti qophaa'aniiru. Biyyoonni lixaa kun Yukireen meeshaalee kennanii fayyadamte karaa galaanaa Azoviin sarara ittisa Raashiyaa akka lamatti kuttu Kiroomiyaa Raashiyaa irraa adda kutte kan jedhu yaadan ture. Raashiyaan bara 2022 yeroo magaalaa guddoo Yukireen kan taate Kiyiv qabachuu yaaltuudhaaf dadhabina agarsiisu malti. Garuu loltoonni Raashiyaa ittisuu irratti cimina guddaa agarsiisaniiru. Loltoonni Yukireen birgeedii hedduu jalqaba bara 2023 irraa kaasuun UK fi biyyoota Awurooppaa garagaraatti leenjii fudhatanii Raashiyaan ammoo baha Yukireenitti seenaa ammayyaa keessatti bifa ta'ee hin beekneen dahannoo ittisaa walxaxaa ta'e ijaaraa turte. Fanjii farra taankii, fanjii farra loltuu, dahannoo gosa garagaraa, diroonii fi artilaarii qopheeffachuun Raashiyaan haleellaa Yukireenii daangaa bilisa baasuuf karoorfatte fashaleessite. Kanarraa kan ka'e loltoonni Yukireen haleellaa geggeessuurraa gara ofirraa ittisuutti deebi'aniiru. Gama biraan ammoo deeggarsa doolaara biiliyoona 50 Baayidaan Yukireeniif kennuuf jedheen koongiresiin jalaa cabeera. Akkasumas deeggarsa yuuroo biiliyoona 50 gamtaan Awurooppaa Yukireenii kennuuf ture miseensa gamtichaa kan taate Hangaariin hin ta'u jechuun jalaa qabdee jirti. Kun ammoo hanqina rasaasa meeshaalee waraana Yukireenii akka mudatu taasiseera. Naatoon deeggarsa meeshaalee waraana Yukireeniif kennuun hanqina meeshaalee waraana mudateera. Gama biraan ammoo biyyoonni miseensa naatoo ta'an kanneen akka Laatiiviyaa, Istooniyaa, Liitowaaniyaa fa'aa Yukireen waraana kanaa yoo mo'amte Puutiin waggaa 5 keessatti isaanis weeraruu akka danda'u sodaa qabu ture. Pirezidaantiin Raashiyaa Valdimir Puutiin Yukireen weeraruu yakka waraana raawwatan jechuun manni murtii yakka idil addunyaa Heeg jirutti bitootessa 2029 himatamanii turani. Kanaaf Puutiin nama yakkaan barbaadamanidha. Puutiin mana murtii yakka idil addunyaatti nama barbaadamaa ta'uu isaanii fudhatamni isaanii gadi bu'aa kan jedhu biyyoonni lixaa hawwii guddaa qabu ture. Raashiyaan ala yoo deeman ni hidhamu kan jedhus eegamaa ture. Sunis garuu hin taane. Erga himanni irratti baname Puutiin
biyyoota akka Kirgistaan, Chaayinaa, Yuunaayitid Emireet Steet, Saudi Arabiyaa fa'aatti haala ho'aan simatamanii. Akkasuma walgahii Piraksi karaa onlaayiniin hirmaataniiru. Biyyoonni lixa dinagdee Raashiyaa ni laamsheessa jedhanii kan yaadan qoqqobbii garaagaraa irra ka'anis Raashiyaan biyyoota akka Chaayinaa fi Kazaakistaan waliin michummaa ishee cimsuun dinagdee ishee baraarteetti. Biyyoonni lixa gabaa boba'aa Raashiyaa kuffisuuf bituu didanis Raashiyaan gabaa biraa argattee itti gurgurataa jirti. Raashiyaan Yukreenii weeraruun daangaa Yukreen humnaan qabachuu biyyoota lixa biraatti waan hamaa fi balaafamaa ta'e fudhatamus addunyaan bira garuu isaan waliin Raashiyaatti hin duulle. Biyyoonni biroo baay'ee kan akka rakkoo Awurooppaatti ilaalu kan isaanii inumaayyuu Raashiyaan akka waraana bantu kan godhe naatoona jechuun komatanii. Inni biraa ammoo rakkoodhuma bara 2023 keessa ture keessaa fonqolchaawwan Afrikaa naannoo Sahaaleetti geggeeffamanidha. Biyyoonni lixa Afrikaa naannoo Sahaalee ta'an walduraa duubaan fonqolcha mootummaa geggeessuun loltoota biyyoota lixa hidhattoota Islaamaa loluuf achi turan of keessaa hir'isaniiru. Kun biyyoota lixaaf bara kana oduu gaarii hin turre. Biyyoonni gita bittaa Faransaay jala turan kanneen akka Maalii, Burkina Faso, Rippaabilika Afrikaa giddu galeessaa fonqolchaa geggeessuun biyyoota lixaatti dugda galanii. Niijeeriyattis baruma kana loltoonni pirezidaantii michuu biyyoota lixaa ta'e irratti fonqolcha geggeessuun aangoo qabatanii. Loltoonni Ameerikaa 600 Niijeer keessaa hafanis loltoonni Faransaay biyyattii keessaa akka bahan godhamaniiru. Biyyoonni Afrikaa fonqolcha geggeessuun kun hedduu isaanii loltoota biyyoota lixaa fi humna nagaa kabachiisaa achi turan baasuun hidhattoonni Raashiyaa kan garee waan gaarii jedhamu bakka isaanii akka bu'an gochaa jiru. Gama biraan ammoo michuu biyyoota lixaa jedhamuun kan beekamtu Afrikaan kibbaas Raashiyaa fi Chaayinaa wajjin shaakala humna galaanarraa taasisteerti. Baruma 2023 dhume kana keessa rakkoon biraan kan Kooriyaa kaabaa ture. Kooriyaan kaabaa sababa meeshaalee nikulaaraa dhorkamaa ta'eef sagantaa gabbisa pilaastikii misaa'ilii taasiftuuf qoqqobbii idil addunyaa jala jirti. Garuu bara kana Raashiyaa wajjin hidhata cimaa uumtee jirti. Inumaayyuu gaggeessaan Kooriyaa kaabaa Raashiyaatti daawwannaa taasiseera. Akkasumas Kooriyaan kaabaa rasaasa artilarii miliyoona 1 Raashiyaaf kenniteetti jedhama. Kooriyaan kaabaa pilaastikii misaa'ilaawwan ardii qaxxaamuruun hedduu dhukaasuun yaalii gaggeessiteetti. Misaa'iloonni kunniin fageenya isaa hanga US akka qaqqabuu danda'u dubbatti. Inni biraa ammoo rakkoo kan ta'e dure kan Chaayinaa baruma 2023 kana keessa. Barri 2023 US fi Chaayinaa gidduutti bara wal gaarreeffannaa baay'een itti hin mul'annedha. Numaayyuu Joon Baayiden pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping San Franciscootti walgahii milkaa godhatanii. Haa ta'u garuu Chaayinaa abbummaa galaana kibba Chaayinaatti kaafturraa duubatti hin deebine. Inumaayyuu daanaa yookiin kaartaa haaraa daangaa ishee hanga qarqara biyyoota Paasifikii fi Eeshiyaa qaqqabu qopheessitee jirti. Akkasuma dhimmi Taayiwaan irratti ijjannoo qabdu hin jijjiirre. Taayiwaan qaama Chaayinaati jetti. Barbaachisaa taanaan humnaan Taayiwaan akka ofitti maktu ibsa turte. Haa ta'u garuu rakkoo bara 2023 darbe kana keessa tureef abdiin jiraa kan jedhamu gaafiidha. Rakkoo biyyoota lixaa mudate kanneen gaafa ilaallu wanti abdachiisaan hin mul'atu. Haa ta'u garuu Raashiyaan erga Yukreenii weerarte naatoon tokkummaa isaa cimsuun akkaataa itti haleellaa ofirraa itti surattee ejjannoo qabu keessa deebi'ee ilaaleera. Bahaa jiddu galeessaa keessatti haleellaan balaafamaa Hamaas geggeesse sababa godhachuun waraanni eegaleera. Osoo Hamaas Israa'el irratti haleellaa hin geggeessine dura ajandaan uummata Filisxeem addunyaa irratti dagatame ture. Filisxeemonni biyya mataa isaanii akka ijaaratan hayyamu caalaa humni nageenya qabdu gaafii kana ukkaamsitee bira darbuu waan feete fakkaatti Israa'el. Haa ta'u garuu tarsiimoon kun Israa'el hin deemsifne. Geggeessitoonni biyyoota garaagaraa Israa'el ummanni Filisxeem nagaa akka jiraatu hanga eeyyamnetti ofiifis nagaa jiraachuu akka hin dandeenye dubbatti. Rakkoon seenaadhaaf tureef furmaata waaraa fiduun baay'ee ulfaataadha. Gamni lamaanuu Israa'elii fi Filisxeem rakkoo bara dheeraa isaan gidduu ture furmaata akka argatu fedhii yoo ta'e jannoo qabaatan irraa waan dhiisuu qaban dhiisuu fi ofitti murteessuu isaanii barbaachisaadha.
ammaaf gaafiin uummata Filisxeem yeroo dheeraaf ukkaamamee ture deebi'ee dhageettii addunyaa waan argate fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production qophiin keenya irraaf qindeeffanne kana fakkaata. Yeroo biraa qophii biraatti hanga walitti deebinutti YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuu nu bira dhaabbadhaa. Horaa bulaa deebanaa.